ifama isaan gaafachuudhaaf fuula dura keessanitti hobbe hamtu sirraa qabu abbaa manaa hiyyaa asmaanii jaallatee isinillee rabbisini laami hangana falmate la nu hobbe hamtu sirraa qabu nu jiraadhu bulii yeroo gada waan akkana walirraan fudhannu beeyta akkasii amma kan inni dubbachaa jiru. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Isiniin jechaa hordoftoota Fayruzaadha baga jiraattan isiniin jechaa gaa arraan tana kunoo walitti deebine eessatti akka walitti deebine mana kiyyatti walitti deebine egaa Fayruzaan mana galte dhiiroomaa akkamirra mana galte silaa jechuun nu gaafattanii argaa jirtanii. Kanaaf gaa arraan tana dhufee badin taate hundi badin tiyyaa ceephoo buufadheetiin jira fuuldura keessanitti isinilleen dhiifama naaf godhaadha abbaa manaa kiyyaallee manguddoo tiyyaallee fuuldura keessanitti dhiifama gaafachuudhaaf qophiidha'anii akkasii gaa taateen taate hundi waan narraa ka'eef anilleen nama na duuba dhaabbatee gartee wanni akkanaa sirraa hin barbaachisu je'ullee hin arkanne خلطة قدّا دلقي خلطة اندلع نقرتي رب موقفة المنا ما نمد دلقا إيجا دلقي أمو يفدوبة ديبي يفرقوا الأفقا المنا ما يفرقون دركما يفرقيتين جرا تاتي هند دبرسي أما مو هردفتوني أقرتني جرتني لا نقرتني كان دي فما لا فدل لي دا إيجا هم بدين كي يوما بديت يفرق لي سنلين جتات ما ترتني ما نخيت الدبي يكون ما نخيت الدبي في برت ما اللاتين دوتي لفها جانسانكا أكاسي دبي تنجرا دي فما نوفل تاني سنين هردفتون خي خندينو دي فما نافقو دادا دي فما نافقو خيستان كومنتي جلتي لالا خناف غايون واسنت اللي درني سيدير ده غرام مدولا دبرس عمري سيادير يسو أكاسي داوتو تافي هردفتو تافي نجا كوبي كمو namni waan balleessine hin jiru gaabadiin silaa balleesse adaba qabdi namni ergaa badiisaa beekee hobbahiidha gartee isiillee du'aa nuuf godhaa fi garaaf nu baafadha amma booda dhaloota keenyaaf dhaloota rabbii walitti nu waa urgeessu bakka jirtanii du'aa nu jajjabeessa jaalalti gartee dhugaadha sani gartee galmeen jaalalaa rabbi biraa nuuf haa banamtuuf guddooni. akkasuma walitti nu haa mi'eessu maaliifi Fayruzaan egaa haasaa boodarti dadhabdeetu jirti haa ta'u garuu maaliin jechuu barbaade haalaan du'aadhaan dhalateenya tana biraas nu jiraadha dogoggorri qabuun uumamaa ka uumame immoo nama jiruutu fixaa nutis nama jiru waan taaneef sadarkaa kanarra geenye ofirraa finnee jirra amma booda hamtuu dhaloota keenyaa rabbi nu garsiisini bakka jirtanii garaa nu fixadhaa du'aayis nu godhaaf nu eebbisa isaa nu mul'achuu rabbi gartee jaalala gartee dhugaadhaa isaan iddutti gartee isaanii haa magarsuu akkasumas gartee riskii gurguddoolee rabbi haa kennuu fi warra gartee bara baraan jaalalaan waliin jiraatu rabbi nu haa taasisu amma booda jaalalaa fi gartee gaarii isaaniitiif gartee haala isaan irra jiran kan nu gammachiisu malee kan guddisiisu tokkollee rabbi nu dhageessisini bakka jirtanii isinis du'aa tanatti nu raabsa kanaan jechuu barbaada atillee nu hobbahi intala gartee ayaa qabdu nuuf ta'insi jechuu barbaada ayyee waan jettu yoo qabaatte dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee galatoomaa garuu isiilleen badiirraa dila sanda beekadhu beekteetillee miti nutilleen gaa jala jiranii beektan hordoftoota keenya akkasuma jechuudha gaa isiilleen gaa ilma namaatii akkasumaanis bakka hedduun isii qabee ni beektanii hordoftoota keenya qabaan isiin qabamte tabaatu miti gaa nama qabaachuun baay'ee gaariidhaan lammiin teenya Oromoon balloon baga jiraattan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa horaa bulaa deebanaa manguddoon keenyallee baay'ee takka sababa isiitiin jechuudha sababa Fayruzaatiin namni hedduun wal cafaqee miidhaarra waliin ga'uudhaan kaanis manguddoodhaan xumuranii jiranii garuu amma manguddicha keenya na biraan ga'e tana booda gaa waan hafe anilleen viidiyoo irraa hin isin waraabaa yaada isii keessa jirullee dirqama gaa kaan baasuun kiyya erganaaf isii manatti galle waan isii baaseef kana beekadhu si bira osoo hin ta'in gaa dirqama kiyya qoradhee isii qulqulleessuuni waliin sulleen hin jiru tolumaan egaa akkasittiin gaa amma isinii jecha garuu nama gaarii bira dheeyxayyeetii yaada baay'ee takka galatoonfadha ati jechuudha hedduu takka galatoomii baay'ee takka ulfaadhu nama galataati nama lammii Oromootiif baay'ee takka yaadu anilleen silaa badii meeqa kaniin seenee namatti illee bu'u inni garuu na waan kan hunda oolchee
mucaa wabadiisan dalagees isii sossobuudhaan waan akkasii godhes oolchee hamzeellee akka inni wallaanamu gaa waan hunda kagoone ni beeytanii itti aansuudhaan immoo mucaa sanilleen baasiisan kara deebisuutti waan jiruuf gaammaan tana waan hedduu tokkotu jira haata inni balaa adda oolchee bishaan nu idduun naqe baay'ee takka manguddoo teenya galatoonfachuun barbaada namni kana lammii Oromoo keessa jiraachuun ittiin boonnaa sabboonaa keenyan siin jaa hordoftoonni gaa nuumaaf miidiyaatilleen hoggaa inni gaa baga dhuftanii akkasitti jechuudha fidee nu biraan ga'e amaanallee garuu hedduu takka beektaan baay'een suma waluma beeynaaf malee shakkii keessallee galatiin jira isiin waan nan godhin hin qabdu beeytaa mucaa boosii irraa inni kunna mucaa isii ni jaaladha jedhu saniin maal siinaa jedhu amma tun silaa waan gulantaa fayyadatu taasanii Amma bareedaadha laal arafee fi jakkaan siin jee taate hunda jalan deemnu hangaree faasaati jirra haa ta'u garuu ammas nu ilma dhiiraati ammallee wanta ta'e san tanuuf haftee jirtu nuti waliin taane sirreessuudhaaf walii nu haftee amma yaadaan jirti. qaba Har'a karra jirru gammachuu gulantaati. Gulantaa amma yaadaan qaba numaaf miidiyaa ayyo yaanni nan qabu akkasitti qoma dhaattee atilleen wanta akka wanni inni si godhu hin jirtu anaas si booda jira waa hundaa'uu rakkoon dhufaa takka illee hin jirtu naan jette amma gaa osoo as jirtu isa akka gartee inni maqaas nan kaafne balleesse egaan badii tiyya fudhadhe akka inni maqaa nan kaafne fuula kee duratti waa adaa haanaa seenu. rakkoo takka illee hin qabu. Ani- Baafeeti. Bar amma hangaree fubeekaa har'a guyyaan kun guyyaa jaalalaa gammachuu guyyaa gorsaan ka nulleen baantu isinii goonee gallu malee guyyaa dubbiin hedduun jirtu natti fakkaatu. Haa ta'u isa sana immoo fuula kiyya duratti qofa osoo hin taane fuula uummata Oromoo duratti qofaas osoo hin taane imaanaa ati isarra jirtu fuula Rabbii durattis imaanaadha jaarsaa jaartii walitti imaanaa jechuu barbaadeeti. garuu Kanaaf isaas warra imaanaa jabeessu san Rabbii haa godhu ani gorsaan godhaa jechuudha. garuu waan tokko jirama as keessatti Maaltu jira? isiin akka baateen silaanumaaf tiettee yaadde jechuuti barbaadeeti gaanii Rafee kiyya maaliifi har'a gammachuu gartee bultii taphachaa deemtu itti channeeti takka gulantaa irra jirra gulantaa galtee gahaa eebba qabdi. Har'a guyyaan guyyaa du'aa goonuu fi guyyaa gammachuu keenyaati. Itti aanuudhaan ammoo guyyaa gorsa isin gorsuuti jechuu fakkeenyaaf nu dhaloota kanarra jechuun jaarsaaf jaartiin biyya gargar wal fuudhanii imaanaa waliiti lachuu. Isaan lachuu Rabbiin waliin imaanaa waliin quba qabaa jechuudha. Akka sabaattis akka dhalootattis nulleen imaanaa akka waliin ka isin walitti imaanaatti isin beenyaa jechuudha. Maaliin fedha maal jechuu barbaadeeti haala wantiin sirraa fedhu anis isinlee irraa wantiin fedhu isin kadur caalaa jaalala walii kennuu jaalalaan wal qabachuu taateewwan amma taate kana keessa fiddanii gungumuu dhabuun isinirraa barbaadaa jechuudha. Walitti isinaameessu hamtu isinirraa qabu. aamin aamin Kanaaf yeroo hunda kasamuu keessan naa qabattan jaarsa jaartii iddoo hijaan akka hin jirre. Dogoggorri immoo ni dhufa. Dogoggorra dhufe sana immoo namni warraa barata fixaniiti warraa baratani akka walitti hin deebine. Reefu kaaseetiin ture. Kasaaraa gartee as keessatti uumamte kasaaraan uumamte tun ta'eenyu. Teenya barta walooti bar. Teessan lamaan qofaa osoo hin taane akka Oromottuu kasaaraa teenya jechuudha. Sababni kasaaraa taateef wanti as keessatti badii tana keessatti baate tuni arraan tana rakkataa tokko bishaan obaasuu hin dandeessanii jechuudha. Akka Oromolletti nuuf kasaaraadha. Kanaas beekuu qabdan. Ammoo nu dhaloonni kun waliif dhaloota dhugaa dhugatti maal jechuu barbaadeeti nuutu walii qabeenyaa akkasitti akka ijatti wal jabeeffachuu qabnaa malee haalota biroo keessa akka hin buunee fi jaalala har'aan gammachuun qaba. Gammachuu keessallee waan haasa waan qabu. Kanaaf amma booda hamtuu teessanillee sirrallee dhaga'uun fedhu isiillee irraa dhaga'uun fedhu jechuudha. Isiis akka qabdee nu jabeessitu kadur caalaa gartee waan barbaachisaa ta'u hunda gammachiiftu sirraa feena isiilleen akkasumatti bultiisii kadur caalaa onnee dhaattee daran jabeeffattee warra eenyuti yeroo jaanii kun warra eenyuti jaan maqaa eenyuti yaamamu. Maqaa keessaniin akka yaamamu eenyu ta'eef Rabbii ta'eef jaalala akkasiitis Rabbi isin haa kennu akka warra akkasiitti akka yaadaniin isinirraa fedhaa jechuudha. Dubbiin beeki yoo ni uumna jenne numa uumna. Maali isin kasaaraa qabna jechuuni amma fakkeenyaaf dubbii guddoo takka
qabnarra hojii xiqqoo takka qabnaa wayyaa Sirri beeka. ammaa hojii dhaabneeti. Amma dubbiidhaarraa haalaan hojii jabeessuudhaatu nu barbaachisaa jechuudha. Akkaataa akka keessa jirru kana keessaa itti baanu nu haala keessa jirru kanaas of quba qabna wal quba qabna. Haalota kanallee rabbiin gartee riskii guddoodhaan waa hundumaa tolchee gartee akkuma namattu nurraa jijjiiree gartee